Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Qophii addaa turtii Jawaar Mohaammed BBC waliin taasise ilaalchisee qindeeffanneen isinii dhiyeessa. Hanga dhumaatti nu caqasaa jecha Jawaar Mohaammed turtii har'a karaa Facebook BBC Afaan Oromoo taasifameen dhimmoota siyaasaa fi haala Itoophiyaa akkasuma haala bulchiinsa biyyattii irratti yaada kenneera. Dabalataan dhimma waboon gale jechuun miidiyaaleen mootummaa afarsaa jiran ilaalchisee Jawaar waan dubbate qaba. Kallattumaan gara qophichaatti ceena. Baay'inni waboo Oromiyaa keessaa amma 100,000 ol ta'u Jawaar Mohaammed dubbateera. Tibbana kitaaba Ingaabbu jedhu katabuu isaa kan ibse namni siyaasaa Jawaar Mohaammed dhimmoota siyaasaa Itoophiyaa fi kaan irratti har'a foddaa BBC Afaan Oromoo irraan gaaffiif deebii taasisee jira. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo waliin wal qabatee yaada dubbateen Jawaar Mohaammed dargaggeessiidha ajjeechaa fi reebicha mootummaan raawwatu baqatee waraana bilisummaa Oromootti dabalamee bosona jiru 100,000 ol ta'uu dubbateera. Haasaan kun wayita qondaalonni mootummaa Itoophiyaa waboon bosonaa galaa jira jechuun olola gatii hin qabne tamsaasaa wayita jiranitti dhaga'ame. Akka miidiyaaleen mootummaa jedhanitti amma bosona Oromiyaa keessaa waboon galeera. Rakkoo siyaasaaf qawwee kaasisee karaa nagaatti deebisuun amma Oromiyaa keessaa sagaleen qawween dhaga'amu jechuun qondaalonni mootummaa dubbatu. Jawaar cimsee dhimma qaamolee mootummaa irratti haasaa taasiseen maraatummaa isaanii ajaa'ibsiifatee jira. Maali maraatummaan akkanaa? Dura yeroo jalqabaa akkaataa itti biyya itti gaggeessaniin beekan ta'a. Kan ammaa hoo jedha Jawaar. Adeemsa ammaa kanaan paartiin PP qaanii jabaa keessa seenuuf akka jirus dubbateera. Waliigaltee Piriitooriyaa booda abdiin nageenyaa jiraatus dhiyeenya kana ammoo mootummaan yeroo bitachuuf malee rakkoo biyyattii marii araaraa dhugaatiin furuuf fedhii akka hin qabne mirkaneeffadheen jira jechuunis dubbate. Paartiin PP amma biyya bulchaa jiru hundeen akka gadi dhaabbatu tubuun qabsoo Oromoo warraaqsa uummataa mootummaa irraa dhaamsuu keessatti ga'ee olaanaa akka baate Jawaar Mohaammed amma cimsee mootummaa ofuma isaa jabeessaa ture qeequu irratti argama. Mootummaan rakkoo biyyattiin qabdu marii araaraa dhugaatiin furuuf kutannoo waan hin qabneef mootummaa irratti dhiibbaa taasisee gara marii araaraatti fiduuf sochiin jalqabee akka jirus hime. Waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru karaa mariitiin xumuruuf mariin marsaa sadaffaa akka jalqabu dippiloomaatonni dhaabbii godhaa turuu kan hime Jawaar maricha akka dide waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane mootummaadhaa jedhee jira. Mootummaan hidhattoonni kun harkaa kennatanii galaa jiru. Kanneen hafan waraanaan balleessina mariin marsaa sadaffaan barbaachisu jechuun diduu isaas dubbateera. Kana dhugoomsuuf addunyaa sobuuf adeemsa mootummaan Itoophiyaa tibbana waboon gale jedhee miidiyaa qabuun tamsaasaa jirus nagaa biyyattii keessatti argamsiisuu akka hin dandeenye haasaa isaa kanarraa hubachuun danda'ama. Naannoo Oromiyaattis ta'ee naannoo Amaaraatti mariin rakkoo furuu kan dide mootummaa ta'uu Jawaar jabeessee dubbateera. Nageenya akka bu'uuf rakkoo siyaasaa biyyattii waraanatti geessee furamuu qaba ka jedhu namni siyaasaa kun mootummaan ammoo rakkoo siyaasaa waraana biyyattii keessatti dhalchee furuu hin barbaadu jedheera. Waa'ee waraanaa galaa jiruun wal qabatee yaada kan kenne Jawaar waraana cinaa muranii galchuun olola torban tokko ittiin ooffachuun ala nageenya waaraa biyyattii keessatti fiduu hin danda'u jedheera. Rakkoo fi dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa bosona seensise yoo hin furamin har'a 500 galaa bora ammoo 50,000tu bosona seena jechuun ibse. Oromiyaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin nama 100,000 oltu bosona jiras ka jedhu Jawaar kun ammoo hidhaa ajjeechaa fi reebicha mootummaan raawwatutu dargaggeessa kana hunda bosonatti galchee jedhee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed roodmaappii hin barbaachisu biyya natu ceesisa jedhee qileetti galche jechuun roodmaappii inni dhiyeesse mootummaan diduu hima. Mariin biyyaalessaa amanamummaa fi fudhatamummaa hin qabne akkasuma paartiin siyaasaa jajjabaa keessa hin jirree fi qaama hunda hirmaachifne bu'aa barbaadame buusuu hin danda'us jedheera. Mariin adeemsifamuuf dursa sagaleen qawwee biyyattii keessatti callisuu akka qabu Jawaar dubbateera. Biyya takka keessatti nageenya buusuudhaaf mariin biyyaalessaa ka'umsa irraa eegalee qajeeluu qaba. Komishiinaroota marii biyyaalessaa mana kiyyatti waamee mari'achiisaan ture. Haalli mootummaan itti deemaa jiru biyyattii jigsaa jira jedhee jira. Mootummaan komishinii daangaa fi eenyummaa akkasuma komishinii araara biyyaalessaa jechuun ijaaree baajeta qofatti dhangalaasee osoo bu'aa hin buusin diige jechuun komishiniin marii biyyaalessaa ammaa kun hireen isaa isuma kanaa jechuun dubbate. Yoo guddate ammoo sirna pirezidaantii biyyattii keessatti uumuun xumurama jedhee jira. Garaagarummaa siyaasaa fi muummicha ministeeraa jidduu jiru kan ibsu Jawaar Oromiyaa fi Itoophiyaan ani uumuu barbaaduu fi Abiyyi uumuu barbaadu garaagaraa jedhee jira. Ani Oromiyaa fi Itoophiyaa uummattoonni ishee keessa jiran kan haqni isaanii eegamee walqixxummaa keessa jiraatanii fi sirni dimokiraatawaa sabdaneessaa itti ijaarame ijaaruun barbaada. Abiyyi ammoo abjuu mootii ta'uu qabaa jedhee jira. Dhimma kana fakkaatuun tibbana qondaala baa'oo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Abiy Ahmed Haile Sillaasee caalaa Oromoo miti jechuun ibsee ture.
Akkuma kana waboon hundi osoo galeeyyii Oromiyaan nagaa ta'uu hin danda'u jedheera. Biyyattiin nagaa kan argattu gaaffii uummataa deebisuu qofaanii jechuun Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dubbachuun isaa ni yaadatama. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin nuti qopheeffanne kana fakkaata. Qophii biroon haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.